Sa'idoon har'a humna qabbaneesse dhugaa waaqa jecha saarraa irratti jechuudha. Ani osoo daa'imni ijoolleen koo Sumayyaa bira hin jirtu ta'e ol jedheeyyuu ishee hin ilaalu tureedha. Dhiira garaa kutatte moo hiyyeessa garaa kutatte bishaarraa fugabbisadhani mammaaksa wayi wandi lij qorrate baqa. Wandi lij qorrate. Dhiira garaa kutatte jechuun kana baqa. Ammas booris ta'e iftaanis ta'e gara fuula duraattu Sa'idoonii ijoollee maaf jedheetu Sumayyaa barbaacha mataansaa irraa dhumee waan dhumu dhabe malee dubartii yoo ta'e kun ayyuu qaba. Qoyaan kan hin jedhu warri Yaman kun maaltu isaan tuqe ayyuu hiiki. Yeroo Sa'idoon hiiku fuudhuuf moo maanni yaanni isaanii? Warri Yaman hundi isaanii ayyuu hiiki. Mucayyoo karaarraa fuudhii manaa fuudhi. Seera qabeessaan fuudhe sargii dil jedhe diggisiisaa iyyuu nunuu deemnee nyaanne. Deemnee caffarree ilil jenne ililtaadhaan nikaan hidhame fuudhe. Baqa maaltu godhaa mare? Amma immoo Sa'idoonii osoon jaallate. Sinii galeera jechi osoon jaallatiin ayyuu jaallatee jira. Kanaan dura gaafa ayyuun dhuftunni ayyuu jaallatee hin jiruun. Jaalala ayyuun qabu. Ayyuun fuudhadhee abjootes karoorfates hin beeku. Ayyuurraas jaalalli hin qabne. Amma garuu toon hin jaallate muxxanna gaggim jedhee ayyuu qabatee jira. Bakka jaallatee jira baqa. Indee jaallatee jira silaammaa akka dhiibbaan geessisamutti akka asiin isarratti dhiibbaan geessisamutti akka namni hundumtuu maraattuu kana karaarraa nu hunduma keenya dabarra. Nama biraa miti anas dabalatee akka jedhamutti silaa Sa'idoon qaata ayyuu hiikiidhaan namni nama hiiksisu fuudhiidhaanis namni nama fuusisu. Okay. Innaa ayyuuni jedhe waan yaadachiise iyyuuti. Isheen qabeenya kee barbaaddi qabeenya kee nyaatti birrii kee jennaan isheen ani manuma kutaa tokkoyyuu naa kireessite lafayyuu afadheen si faanan jiraadha nama jettedha. Maallaqa hin barbaadu. Isheen maallaqa hin barbaadu garuu namatu xiiqii keessa ishee gashi akka isheen maallaqa jechaa ooltuu jedhe. Dhugumatti iyyuu yoo mirkanaa'e beektu kun ijoollee baay'ee mirkaneeffataniiru akka isheen dhugumatti Sa'idoo jaallatte jechuudha. Erga Sa'idoo jaallatte immoo Sa'idoon qaba waan ta'eef kana naa godhi sana bakka nama qabuun koo kana naa godha. Jaarsi keetu amma miiliyoonera ta'eeti atama kunoo warri sooressatti heerumanii kunoo warqee akkana quba hunda morma hundatti meeqa sararatan kun jaarsa sooressatti heerumanii tumteera. Jaarsi kee qaba taanaan waa barbaade si godhaatti sinaa godhettan. Innaa ayyuun jechuudha. Gaafa maqaansaa DMC deemtee gaafa DMC real estate deemtee dhugumatti ayyuun qabeenyaaf Sa'idoo barbaadde osoo ta'e warri DMC maal jedhaniini Sumayyaa wajjin araara buusii akka isaan araaramanis godhii sun hundi keessanuyyuu nun immoo akka kennaatti mana tokko sii kenninaa akka dhaabbataatti isiniin araarsinee mana tokko immoo maqaa keetiin sii kenninaa jennaan never jette ani qabeenyaaf jedhee Sa'idoon jijjiiru Sa'idoos dabarseen kennuu jette. Argitanii silaa dhugumatti riyaalitiin jiru ayyuun osoo qabeenya barbaadditee maallaqa barbaadditee mana sana fudhatte jechuudha. Ofiishis tokko bitameefiira maqaa ishiitiin amma mana lama godhatti jechuudha. Kana caala maal barbaaddi sila? Naa dhugumayyuu Sa'idoon har'a na yaadachiise. Anu akkasidha baraasaan koo anu lakkaa Sa'idoon xiinxalee dhuguma akka ayyuun dhugumatti isa jaallattee qabbaxxuu taate beeka. Laallisee jaallattee innis immoo
akka feete haa taatu jennaan qabaxxuu wayii taate jechuudha. Qabaxxi seedan qabaxii. Baqa maal afaan Oromoosaa qabaxii taate hin qabaxxi. Akka barbaadde bashaatti jechuudha. Waan barbaadde gooti. Nama barbaadde sirreebdi. Waan barbaadde gooti baqa. Sa'iidoon ittiin dubbatu maaliif hin jaallata. Yeroo tokkos akkas hin jenneen ishuma baqa nafii kaawuu irra gaagalee ittiin dubbadha dhennaan deemuuftee natti maramte yeroo na hammatu baqa. Ijoolleedhas jedhe. Kanaafuu Sa'iidoon ayyuu qallaaliin jaallatu kabbaadiin jaallatu. Qallaalii ishee jaallata. Baay'ee ishee jaallata jechuudha ifatti. Ifatti dhuguma baay'ee ishee jaallata. Dhugaa dubbachuuf tokko immoo maal jedhee waa'ee ijoollee jedhe. Waa'ee ijoollee ammasitti sirriitti na dhaggeeffadhaa waa'ee ijoollee irratti. Sa'iidoon Sumayyaanii daa'ima tokko haga 4tti kan isheen barbaaddu. Dhiira 2 fi durba 2 deenyaan nagaha jetti. Ani garuu ijoollee 10-20 yuutoo naa ta'anii nan barbaada. Akaakayyuun keeyya baay'ee 40 meeqa qaba ijoollee iyyuu. Kanaafuu ani immoo ijoollee baay'ee godhachuuf jecha iyyuu fuudhuun koo dirqamadha jedhe. Dhageessani dirqamadha jedhe. Kanaafi asitti waan dubbachuu barbaadu Sa'iidoon nama ijoollee baay'ee barbaadu. Sanyiin kun hafa baay'atan ijoollee baay'ee barbaada namni jedhu dhugumatti mucaa itti shakkame kana gandaa qaba kan jedhame kana kan saatee hamma kana hin laffaattanii yaaddu. Kan saatee hamma kana hin qabu jedha jettan koomiti jedha jettanii yaaddu. Waan hin yaadamne dhabar. Rabbuu naa godhee inni gaaf tokko. Rabbuu naa godheetu mucaa koo ta'ee nan oskaa'e. Rabbuumtuu naa godhee akkuma carraa ta'e bakka dogoggoree madduma ta'etti yeroo wayii dogoggoree mucaa masaa ta'e rabbuu naa godhee nan oskaayu jedhe. Kanaaf mucaan sanallee ofumaa dhama'a malee ofumaa dadhaba malee yaaduma Sumayyaa qalbiima Sumayyaan ciibse jedhee biyya sana dhaqee argitanii amma yoonaa Yemaniin ta'a malee waan hundi tokko hin jiru. Waf yellem mucaan isaa kan isaa miti waf yellem. Naa kana siniin jedhaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Sa'iidoon immoo dhugumatti akkanatti deebisuun isaa baay'ee nama boonsa. Baqa hin arrabsiinis jedhee niitii nama akkamitti arrabsuu jalatti silaadha mana nama dhiira jalatti maaniin akka kana sheem. Na warri Yemen kun asii hiixatanii Itoophiyaatti niitii hiiksisu. Achi kaanii hiixatanii niitii hiiki. Achi hiixatanii jaartii kee hiiki. Hiikee maal godha? Kan biraa hidha. Silaannoo kun ammas nan fuudhaa ijoollee barbaachaaf. Fuudhuunsa dirqama boriftaanis. Xayyibuushoo. Na Sa'iidoon nu jiraadhati. Umuriin kee haa dheeratu. Umurii dhumti kee haa dheeratu. Ijoollee immoo baay'ee siifaa kennu. Dhugummaa ijoollee koo osoo namaa danda'ame baay'ee godhatan dhugaa waaqa ijoolleen qallaaliin namatti hin toltu amma haala isaatu namatti ulfaataa jireenya isaa guddisuu isaati malee ijoollee osoo walitti aansanii waggaadhaan araasii ishii daddaalanii abeet warri deddeessan hin beektu jedhee yaada ijoollee jechuudha. Garuu maal godharee humnati hin jiru.